Shiimaatii Waaqayyoo akkam jirtu akkam nagaa keessan jirtu mee guyyaa har'aa wajjin kan ilaallu Wangeela Yohaannis boqonnaa 16 lakkoofsa 26 har'aa isa jiru mee wajjin haa ilaallu. Akkana jedha mee Amaariffaan yeroo tokko dubbisaa በዚያን ቀን በስሜ ትለምናላችሁ ይሄም በእናንተ ፋንታ አብን እለምናለሁ ማለቴ አይደለም። ጎፍታን ኬኛ ኢየሱስ ክርስቶስ መቃሳቲፍ ገለን ሃተኡቲ ጋፋስ ኢሲን መቃኮቲን ኒከደቱ ጀዴ ጎፍታን ኬኛ ኢየሱስ ክርስቶስ ከነ ጀቾን አኒ አባኮ ኢሲኒፈን ካዳዳ ጀቹ ሚቲ ጀዴ ማሉ በነዋን ከነራይ የሮባይ Dongorri guddaan uumamuwaadha. Kitaaba qulqulluu akka fedha keenyatti, akka yaada keenyatti hiikuu yaalu keenyadha. Yaa obboleewwan koo, kitaabni qulqulluun akka fedha keenyatti kan barreeffame. Akka fedha Waaqayyootti, Waaqayyoon ijoollee isaatirra bulee warroota ofii isaatii filate, warroota ofii isaatii meeshaa godhaterra bulee nu ijoolleen isaa ni fayyada kan jedhe Waaqayyoon nu barreessisee jira. Kitaaba qulqulluu akka ittiin jiraannuuf malee akka fedhii foonii keenyatti jirjirree akka jiraannuuf miti. Gooftaan keenya Iyesuus Kiristoos jecha kana maaliif dubbate yoo jennee kaayoon gooftaan keenya Iyesuus Kiristoos kara biyya lafaa dhufee maalidha isa jedhu beekuu qabna jechuudha. Ilmaan namaa Addaamiin gannat keessaa osoo ba'uu baatee gooftaan keenya Iyesuus Kiristoos hin dhalataa ture. Biyya lafaatirraa hin deddeebi'aa ture. Hin fannifamaa ture miti. Ilmaan namaa Waaqayyoon abboommii isaa diiganii Addaamiin gannat keessaa ba'ee duutii bara baraa irratti waan murtaa'eef ilmaan namaa barbaaduudhaaf jecha qaamota sadan keessaa qaamni tokko ilmi gooftaan keenya Iyesuus Kiristoos nama ta'e. Nama kan ta'eef kaayoon inni guddaan ilma namaa bilisa baasuudhaaf. Ilma namaa bilisa baasuudhaaf immoo akkuma kaakuu moofaa keessatti namni cubbuu hojjete aarsaan dhiyeessuu qabu. Aarsaa dhiigaa waan ta'eef dhiigni qulqulluu ta'e immoo waan hin jirreef bakka Addaamii bu'ee gooftaan keenya Iyesuus Kiristoos du'a moo'ee ilmaan namaa bilisa baasuudhaaf dhalatee jechuudha. Kaayoon gooftaan keenya Iyesuus Kiristoos biyya lafaa kanarra dhufeef waaqummaa isaa mul'isuudhaaf osoo hin taane aangoo isaatiin du'a moo'ee ilmaan namaa bilisa baasuudhaaf. Bakka Addaamii bu'e yoo jennu maal jechuudha? Bakka Addaamii bu'ee aarsaa dhiyeesse. Aarsaa dhiyeessan isa ta'e. Aarsaan illee immoo isuma ta'e. Aarsaa fudhataan illee immoo isuma ta'eeti gatii Addaamii san kafalee Addaam kafaluu kan qabu ofii isaatti kafalee Addaam du'uu kan qabu ofii isaatti du'ee Addaam rukutamuu kan qabu ofii isaatti rukutamee mootichi Qaraaniyooo fayyisaan addunyaa Alfaa Omeegaa Iyesuus Kiristoos nu bilisa nu baase. Nu bilisa nu baasee wanta hundaa erga raawwatee ijoollee isaa nu taasiseen booda ijoollee koo kana booda cubbuutti hin kufina. Kana booda abdii hin kutatina. Gannat isinii banamteerti jechuudhaan ammaan booda akka duraa sana ani isiniif abbaa koo hin kadhadhu. Ani isiniif hin soomu. Ani isiniif hin fannifamu. Ani isiniif rukutamu. Kana booda na kadhattu.
malee ani abbaa kootiin hafuura qulqulluudhaan ofii kootiin walitti isin araarsan ture, walitti isin araarsen jira, bilisa isin baasen jira, kana booda garuu ofii keessanii na kadhattu jechuudhaan gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos kana dubbateera. Amma kallattiidhaan nuti Kiristoosidhaan wal qunnamuu aangoo ilmummaa qabna. Namni tokko yoo cuubamu mucummaa Sillaasee argate jechuun maal jechuudha? Waraqaa eenyummaa ilma Sillaasee ta'uusaa, ilma Waaqayyoo ta'uusaa argatee jechuudha. Kana sirriitti hubachuu qabna. Warroonni Pirotestaantii Iyyasuus Kiristoos nuuf kadhataa jedhanii yoo haasa'an, ammas wajiin inni yeroo biyya lafaa kana deddeebi'aa raawwate sani ammas raawwachaa jira jechuu isaaniiti. Kun immoo dogongora guddaadha jechuudha. Nuti bilisa baaneerra, bilisa nu baaseera, maqaa isaatiif galanni haa ta'u, amma kallattiidhaan dhiifama nuu godhi, cubbuu keenya nurraa haqi jennee kallattiidhaan eenyuun kadhanna? Kiristoosin kadhanna jechuudha. Karaa namoonnis nu kadhachuu danda'u, ergamoonnis nu kadhachuu danda'u, qulqulloonnis nu kadhachuu danda'u, walgayiin keenya garuu eenyu biraa? Kiristoos biraa jechuudha. Kanaafidha manni amantaa yeroo hundaa እግዚኦ ማረነ ክርስቶስ wanti jettuuf Kiristoos nutti araaramii jenna malee Kiristoos araara nuu kadhadhu yookiin abbaan Kiristoos jedhee dhiifama nuuf haa godhu hin jennu. Dubroo Maariyaaminoo maal jenna? Dhiifama nuu godhi hin jennu. Haadha keetii jedhiitoo dhiifama nuu godhi. Ergamootaa jedhiitoo dhiifama nuu godhi. Qulqullootaa jedhiitoo dhiifama nuu godhi. Kanaadha barumsi. Wangeelli kan nu barsiisu kanaadha. Wangeelli kan nu hubachiisu kanaadha. Gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos lammata hin dhufa jennee xamanna. Lammata kan dhufu garuu maalidhaaf yoo jenne akka duraa sana nuuf fannifamuudhaaf, akka duraa sana nu rukutamuudhaaf osoo hin taane warra gaarii hojjetanii fi warra hojii gadhee hojjetan irratti murteessuudhaaf dhufa. Murtiin isaa kaan mootummaa bara baraa galchuudhaaf fi kaan immoo ibidda bara baraa galchuudhaaf dhufa jechuudha Kiristoos. Kanaaf yeroo sanitti akka ammaa kana isinifan kana akka isinitti fakkaanne jedhee dubbateera gooftaan keenya Yesuus Kiristoos. Maqaa kootiin kadhattuudha baqa. Abbaa, Ilma, Hafuura Qulqulluu Waaqayyo tokko jennee amanna waan ta'eef nuti kiristaanonni jechuudha. Mooticha qaraanii yookaan ta'e Kiristoosin kadhanna waan ta'eef jechuudha. Inni jiraachisaadha, inni nyaachisaadha, inni obaasaadha. Isaan ala jiraachuu hin dandeenyu nuti. Inni Waaqayyoodha. Inni murteessaadha Kiristoos. Aangoon dhiifama laachuu, aangoon murteessuu Kiristoos harka jira. Akka warra Pirotestaantii nuti waliin hin dhoofnu. Iyyasuus Kiristoos gaafa biyya lafaa kanarra deddeebi'aa turetti bakka Addaamii bu'ee kadhannaa keenya nuuf dhiyeesse yoo jennu aarsaa keenya nuuf dhiyeessedha. Cubbuu keenyaaf jechuudha. Aarsaan isaa immoo dhiiga qulqulluutu dhiyaate. Dhiigni Kiristoos qulqulluu waan ta'e jechuudha. Kanaaf Kiristoos har'a nuuf kadhata jedhanii warroonni yaadanii dogongora guddaa keessa jiru jechuudha. Kallattiidhaan nuti Kiristoos kadhannaa jechuudha. Murteedhaafuu kan dhufu Kiristoosidha. Murteessuudhaaf kan dhufu jechuudha. Kanaaf haala saniin haa hubannu. Ergamoonni Waaqayyootis Kiristoosidhaa walitti nu fidu. Kiristoos kadhatu isaanillee ergamoonni illee Kiristoos kadhatu. Biyya kanaaf, uummata kanaaf dhiifama laadhu kan jedhan Kiristoosiif aangoon Sillaasee immoo tokko addan bahan. Abbaa, Ilma, Hafuura Qulqulluun Waaqayyo tokko jennee amanna waan ta'eef haala saniin haa hubannu. Yeroo baay'ee waan kanarratti dogongora guddaa waan jiruudhaa fi gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos amma nuuf kadhata warroonni jedhanii yaadan dogongora guddaa keessa jiru waan ta'eef haala saniin haa hubannu. Waaqayyoon abbaan jira.